أبي أفانك Bunaan هذا siyaa كده jebaa ما تشكلت nagal chan tun fehmi wan jer هركنا بلش ni ورباجي duk ba namar ku barkat ka hasta من لا تدير تكون مناخيج tawle agar te sidii siree كيس baadhaafee. ما يوف كبجة نمني خبجة بيكر كون رادي Abummaa kan itti deemaa gataa jireeti. Ana dubbarree isin maa dubbatte isin keessummaadhaan dubbii. hin daddarbin hin jer gaddisi way Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya Egaa deengada deebee hin deebine. Amma darajaarra isaa ol deemu jiruun argee darajaarra ol deemu garraan kaameeraa kaa jedhee beeyni waan dhufu deemuu fi sossodaachuu jirra. akkuma beektan gaayisiin illee abbaa mana kiyyaa darajaa jalatti harkee darajaan tun gaddeertudha. Darajaa afur irraa maalirra galan xiqqeeshu harkitee ammaan tana cahaa dhuftee rifachaa ta dhuftuun harkee viidiyoo kaayyannee waan nu godhu deemu hin beeku jette sanumaafuu garoorroo isiin danda'u anillee gaanii beektan ilaal. La kanaan irraa dalagaa laala obboleeyyan kiyya laala. Maaltu fuutee himtaas? Haay maal aan jette ati? Maaliin sinjee qoonni gargaari sinjee malee maaltu fi sinjeen? Waa godhachuu hin danda'u hanganni deebuu na bira taa'ee sinjee malee tumii Duba arroorroo ta'e danda'u jeetiin kanaa yoo guddaa kaayoo dhufees dhiyoo. Haay sanumaafuu kanaa jira karraa daliin obboleeyyan kiyya maal mataate? akka tumtuu fi sinfinne nama sani beekta. Ajaa'iba. Maaliif ajaa'iba ilaalu wanti biyyeessi fitee mana kanaan? Waan gargaartaa hanganni deebuu yaani waan nurra dhufullee hin beekne jeessi fitee mana antu fiidhaa sinfinne. Duba amma yoo dhufees tume sitti hin dhiisa. Egaa jaarsaa jaartiidhaan miilaanuma jechuun teessaa. Yoo nama faalu jaamte malee narratti tumtaare. Ani kanumaafuu roorroo ta'e danda'u kanumaanis gubbadha yoo inni dhufees dhee. Akkam jetta baay'ee niinda. Maalidha? Niinda karoorroon dhalaan danda'an. Akkana mitiitii bishaan dhugmee haa. Akkam jechuudha gaa. Ani jaartii akka tumtuu fi sinfinne. Tuutanuma ajaa'ibaa ta'a namni akkamiin nama yaame akkana godhattaree. Ani roorroo ta'e danda'u jeeti. Tumi sinfinne reen akka waa na gargaartu akka waa hundaa'u na bira dhaabbattu fi sinfinne malee Akkam hojii jechuudha gaa. sinfinne. Akkam jechuudha. Ijoollees jaati ilmaan danuu kana hojii qabna akka tumsaa sinfinne namarree. Ani bara abbaa mana keetii jibbii wayii sin jee. Hayyoon irratti tumte akkam Gaa'ilaanis roorroo ta'e danda'u sana. Sabba mana keetii kursi qaba. namni gaara hojjetu salaam alaikum juu. سلام تمام نينجا Salaam alaikum jetta ka salaamtaa tamaalitu. Maal sarf? Maal taat? من دبسيتي نينجا Hai mana ana keessa jiraate kami si dubbisne egaa. Asuma keessa hojjetatteenye sin dubbisu. أنا سيرته Aywa amma ta dhuftee kamitti sin dubbisne. بيتي تكلمون برباد Laa yoo dubbii hin barbaanne maaliif dhuftaree mana kana? Maaliif deebita? Haa? mana kana Yaani yoo dubbii diyyee hin feene maaliif deebitara bikkuma hir'isan hin taasisu? Manuma kana wajji jiraannee sin dubbisu eessaa dhuftee laa guyyaa lama. Gara cidee ammayyaa kana agartu hin dubbistu? obboleetti dhiifamas Maal bareedu jedhiifama. Nagaame. Amma agarte? nagaame nagaa garuu nagaa qabdan kala maali wanni biraa maal barbaadda Maalonni biraati? Namni gisee dura seenee salaamtaa nama godha. Ay wal agartanii jirtanii har'aan tana wal agartanii waltanii biyya. السلام عليكم Yoo natti aara qabda malee isitti aara qabda. السلام عليكم Ammamu. hayyaa ooltanii Yaani ati maal tokkana sa'aatii fi wanta jiru. Maal fakkaatee dhuftaa gisee haaran namni gisee alarraa dhufe gaariyaanii nagooman dhufee tuma salaamtaas gaafatee gattaame akka beeknutti. nageenyi jiru Nagayyin jiru. Maaltu jira ree? Namni gisee dabbee qilleensa fudhate kana geenuma fudhata. Akka beeknutti. qilleensaan fudhadhu Ooltee bultee nagayyin jiru eessaa dhufte ree? afaan kee qabiiti kai deemachi ta'e ijoollee Maaf itti deeme lama manna kunis kiyya sanis kiyya bikkaan fadheen ta'a. Asii deemi bikka irraa dhufte sadi deemi haa. asii deemu Asii deemi. Ani deeburee deeme naagii ati saraqaan keetii haa deeburee tuufi. Eessaa dhufte guyyaa lama guutuu. Dubbata haa eessaa dhufte? viidiyoon ati martee yuutuub kiyya gad dhiiftu maali Viidiyoon maqaa viidiyoon agartee waan hin galakkisu. Ati guyyaa meeqa guutuu eessaa dhuftee hin jibir bikka irraa biraa baasi dhuftee. malee yuutuub kiyya biraa baasi Ibira baasi maaf ibira baasi waan kiyya sanillee ati ibira baasi haa idee malee yoo feete. Yoo faduu baatte. Maaliif ibira baasi? Maaliif ibira baasi? yuutuub kiyya biraa baasi
ستمين أتيو خيابر خيا إيه وانا خيا ما تنبي خير البرا باز ستمين جرا ما في نبرا باسان جير وانا خيا تنبي خير ما له نبرا باس Koi me adiado isi tanani dhukkuba moo ni dhukkuba ni beektaa akkasii dhukkuba. نكو Akkam غيب eessaan tijjiti namni kun bilaash malee akkanuma taa'ee na dhukkubaa فايته كلا دكوبه فايته eessaa fayyite dhukkubeetu mana na bira dhufee mi'aanu akkasi duuba maal barbaadda namni dhukkubeeti nama takka biraa dhabdeen anaa mayaamtee dhufee mi ما بربادته نمتي ونجي بدل سلا غلطو فجو قد ما برباد ilmaan fi khana luku asin diste khotte fayyite maal godhiidhaaf ciisaa hojjeti fayyite maal godhu ciisaa namni kun bilaash itti na dhukkubaa malee waan takka malee akkanuma lafaaf taa'ee tuma ciisee na dhukkuba jaa asi maal mara konte ani malaga hin ergini sinjemi fi ergitemi ma bi nafa wala ka malaga sinjate ma bi qabela malaga ergi sinjem ma bi nafa malaga sinjatu nasai ani ergi sinje qabe fa yaa dokkana miti ma gataa duro dubbi qabe fanke ma bi nafa wala kabadda mal natimte yaa do isini dhukkubaa mi sagaletti ol ka haastee lollalini kana ma dhukkubun ma lollalani ni ba maal yakkinni nama taa'ullee xiqqashallee nama kabajju maal reetimi dorkadu amma sitti wama qaasi jata ini duraru su kubame dorkad ma fi dorkad lanu agar bashi jirti kana gaachi sun jirti ni beeyta dhuftee gizee asi aaylaandi fi waan tajajjate dura daddarbite waan tajajjate maali kaa kanni hon yoon dhayo laaqaan ni daafa siran fakkaatu yoon dhayo maal doyta nan dai is ma dai re kastana jechuun ati maaltu sigalcheti yoon dhayo akkam gizee jettu yaaddo khabajana ma tikishallen qabtu nan kabajje garin be khalshin kabajju xiqqashallee taata eenyuun kabaja ana dhufe haanumaatu taa'u jechuun si ati yoo akka namaatti yoo dubbatte sin kabaje garuu immoo sagalee itti waliin kaaftu itti ol kaaftu maarree injamu akkas injamu waan anaa fi isii gidduu jiru ni beektaati jiraachuu baatullee isin lameen jidduu waan jiru isinii beekasaa walala sanumaafuu isiin dhukkuba sagalee itti waliin kaasin nagaan gaafadhu harkallee itti waliin kakaasin nama dhukkubu ati gaafadhu iyyee ati gaafadhu maal na gaafatteen ani maalaga ergisiin jee maala ndane injane ergisiin jenne maalaga dabarsiin jenne hangana dabarsiin jee haasibira taa'u hangana maa dabarsitare ana dabarsiin jee dabarsee dhiisee maal dabarsita dabarsee dhiisee kala waan nyaatee jedham taare dabarsee dhiisee wanni si galti ana nyaate bootii nyaate maallaqa maa fi nafa wali qabadda anuma wajjin haasa'e waan fi nyaatee caloonu ne shirtire fi nyaatee hasaa daatee akkasi fiitee darbitee anuma bidura ijoolleetti jaan dubbisuu dhufe ijoolleetti dubbisu kabiraara dubbisu ansi iyyuu dubbisuuf hin dhufne ijoolleetti qofaan dubbisuu dhufe duba ijoolleetti dhiistee baana bira seentoo dubbisu dhufin eeysa ijoolleetti dhiistee as dhufaa dhuftare ijoolleen bireetti ni ijoolleen as jirti yeetiin baranu balbala banadhee ol seenee hoggaan harkiin sammaa gadi deebiirre maala sii goota ta'u maala sii goota ati maala sii goota ati callisiiti kutaa kee ijoollee keessa taa'e kaa maali kutaan kun hokeeti Cuftinu mana isiiti ni qabdi mana maal gala waan dhugaa Ati maal dhugaa dhugaa? fakkeenyaaf nama mana keessa jiru arra ilmaan isii keessa facaastee isa dasiidee bakka dheetu qabda yoo barbaaddeetii irraa bahee deema malee irraa gabbaatee mataa keetiin deemuu qabda malee as lalisii mana keessaan waan baatu ana obboleettiitti jalaa agarteemi tuqaa isiitillee hin danda'u akkuma beektu akkuma na agartu kanatti agarteemi waan takka roorroo isiitillee hin barbaadu duraan du'aas hin jedhan laala wanni du'a fideen jirtu laanu maaltu du'a fideewu gadaabbaddu meetillee hin gadeeldu wanni du'aan jirtu ati maaliif akkana godhatta ammoo rakkoon kee maali laalammatti haa deengate barraa gaara jalsite waamee harki maaliif seellat harka kana kan nollata du'a ayatti ma bashee tumtee bashee jeessee waytaan dhufte sumatan achi laala harka nollata laa bashee tumtee dhufte alatti bashee tumtee dhufte hin afaan kee jirti qabteeti maali afaan qabdu bilisaan si hawwisaati yoo ifa qabda akkabati amma maali maaltu si deebisaree kuttee hawwi maaltu si hafu maraataadha kan ijoollee dhiisee deemuu godha guyyaa lama guutuu maraataadha haala bultee bire ijoollee bara yeroo isin madarasa deemtu alaa kana taatiin madarasa geessee maraataadha gisee san manuma kee dhiistee gaala baatee ala ijoollee teessee eegisan siin arkuu jibbee jaanu du'a maa deebitaa irraan taatee almasan taa'ee arkuu jibbe almasan taa'ee gaggaa isaan deeban dubbisee amma ka'iitii mee alaa kamii baatan beeka nama harkaa jibban ala dhaqanii ati kay gabbaa hiree ati kay gabbay deema ati maalumaa si galchi na galchaa kay gabbay deema ati maa hin hirkista mana isiiti anuu mana kiyyaa miti mana kan taa'ee nagaa dhufteemi nagaan taa'ee keessa nagee anta isee nagee wal qabaachuu akkasitti ni gammadu namni akkanuma lollolaa gisee dhufe maal fakkeessaree Hela haraaraa si keessaati kaatiin gabbee shaayii si dhaabee takka buna si dabbisee si bitee dhufaati akkaatu lulluunni oogutee jirta maali mintee maalitti nama akka lolloo wanta jajjoo deemtaa hin irraa haa maal haala tini galakkisa ka shaayii dhaabaati
Siradhaa harka laf laf godhu jiraan nagartu ati dura. Akkas ta'u Makanaatiif shaayii dhaabdaa. akka bareedee ta'u ilaaluun namni kudha laf guyyaa lama gudee dhufee maamaan dhaabeetta kan haraaraa ta'ee sabbuna. Qabe afaan kee. Bunaan Haasawaa siidhaa keessa baay'ee Nu markatte moo? Nama akkanaa. Markatte. Nama akkana gisee siin jee. Ani shaayii keetii. bunaan siidhaa baay'ee Shaayii keetii. bunaan siidhaa Buna baay'ee keetii sin fedhu. bunaan siidhaa baay'ee Nyaata keetii sin fedhu. nyaatan feetee Ijaanis nyaata erguu hin nyaatan. fedhu. Ijaan nagar arkuu fedhan na bira taa'u jirta barchila bana kanaa seenten teessu. Ayamma buna siidhaa baa. Buna maaliif dhaabdaa? Buna dhaabamte ati. Ati maaltu siidhaa jettu? Shoyin ofiini qabbaneessinii dubbeetis. Ammas ka'ee deema. Ammas ka'ee deema ilmaan kophaa guddisuu hin danda'ani. Lolloo kanaan si. Anumatu beeku maataa horii simma. Mataa gubbaa si agachaa tokko barbaada. Akka bigooree ilmaan kophaa. Si gabbaa sun jiru sillee shorreessinu yeroo isaan dhufnee mana kanaa osoo gadi shorreessinu. Ilmaan kana kophaatu yoo Ati guddisuu yoo beeku meeqa bas. kasaaraa ni ta'e? Bara amma kun Yeroo meeqa kasaaraa kasaaraa miti bas. Yeroo takka maallaqaan wayirra kaa'ee mana biyya jaaru jiru. Ni yaadattaa miti? Kan inni maallaqaan erguuf deemu fuutee if qulqulleessuudhaaf warra keenyaaf ergite. Na dhukkuba jetteet mana yaala finne. Ammaas deebitee waan kana ergite. Ati maal dhokeessita maallaqa? Ati gabaabumatti bultiidhaaf hin taatu. Bultiiftaa tola harkatte ree. Harkadhee dhiisee maaltu siin ga'e? Hai manuma kana keessa hojii teessee maaltu siin ga'e naan jetta? Harkadhee dhiisee maaltu siin ga'e? Kalaas akkas taanaan irraa bahiree ka'e yoo harkatte. Narraa ba'e. Waa kai bahiree mana kanatti harkata yoo harkatte. Dhaggeeffadhu waan takkaa sitti hima. Mana kanarraa atis na baasuu hin dandeessu. Anillee si baasuu hin danda'u. Duba harkadhe hin jirre. Maallaqa maaliif karaarraa keessa Ijoollee dura? waliin qabnaame callisii taa'ee afaan kee qabadhu. Ati callisii afaan gara qabaduu taa'ee illee. Ati maal dhokeessita maallaqa? Hin qabu jetteemi? Eessaa fiddee dhokeessite? Akkasitti waa biyya godhatanii takkaa isa dhabe. Amma maallaqa fayyadnaa waan ta'eef. Maallaqa sanis barbaadu sun dhufe. Kan maallaqnis babiri jira bas. Makkanni ta'e maallaqa. Kana ergisiifte. Ani si ergisiifte. Kana bira jiru na bira Ani ni jiru. ergisiin jee. Kana ergisiifte sana kan hin Maaliif nu gubbaa dhaabbatte? Callisii jedhama. Maaliin callisii jaa waaraqaa dubbatu jirtu maana gubbaa dhaabbatte gattaa iree. Callisii fira keetiin callisii. Maali lolaa? Birri kiyya baratillee fira keeti bar. Akkaaran kabajuu qabda silaa beeyte. Maaliif natti afaan baddireesi? Ati maaliif afaan barin jirtaani? Maaltu si dhaabe namni taa'ee nama gaafataa taa'ee gaafa dhufa akka teessee gaafatti jirtutti maaltu si dhaabe nama gubbaa? Irraanaa fuudhee hayyee maal karaanaa fuudhe? Maalaaf amma taanite. Ati nama haqa muruu as dhufe moo nama dubbii oofisuu dhufe? Nama haqa muruu dhufe. Haqallee ni sinii fi muraa hojiitii gattaa itti akkasii waan ka'e dubbadhu deemu. Maallaqa akka natte moo? Maallaqa maalis irraa? Laala amma dhageeffadhu. Ani sii taniin dha'u moo? Maal yeroo Naan irratti illee dha'uun siif haqaa miti harkallee irraa qaqqabi. maallaqa hin ergini bira kaajeeti maallaqa isaa fuudheetti kanaan fuudhee biyyatti dabarse. Ana argisiin jeen. Ergini bira kaaye. Waan argisiin jeen. Fuutee biyyatti ergite asii maallaqa. Namtittiin tunaan jira naagara jaanii. Dhaggeeffadhu maallee ni si bira jiraachuu baate isaa siif iddoo. Egaa isaa fidaaf sibiin lola. Ana hamaa godhuu fi maallaqa namaa kan inni an. Maaliif hiliin? Maallaqa namaa maal okeessita bakka kiyya keessaa? Maallaqa Baankii dha manni kiyya. an siree ol qabee siree jala kaaye. Maallaqa bakka isaa irraa fuutee namaattu biyya irraa argattee biyyatti argisiifte. Kaanis nyaadhuu fixettee na kannite kuma isiin tana. Nyaattee fixee waan biraa seete. Hin qabu isaa fidee sii kannan. Amma gattaa himee. Amma salleen takka irraa gubbai. Nama dhukkuba harkatti lallaatanii gattaa yaaddu gattaa kabajaa waliif lama laa. Illee kabaja qabna. Gattaa Amma si'achaaf hin callisee dhaabbatu jiran. Duuba maal ta'e? Gaafatami waan isin dhaggeeffadhu waan isin nyaatteef osoo hin ta'in ati waan ati nyaattetti bara amma maallaqa kiyyasiif. Eenyu nyaate? Anaan nyaate? Maallaqa biyyatti warra keenya argattee moo? Awwaara keenya argisiin. Maallaqa biyyatti warra keenya argattee moo? Awwaara keenya argisiin jedhe maallaqa hin buusinii. Waan biraa jettee ganda keessanii ergite. Asin dhahee nama wayita kana. Maaliif na laayite ilaalu? Hooyi. Hayni kabitti maaliif akkasii oogusati? Bakka tanaa ka'e mana sandaa isaa. Ani ndaku bika kana harka kiyyi bidatummaan deemu dhaqi taa'e. Duraan taa'u jiraame. Anama dadhabee. Dadhabeetiin dhufee xiqqoo taa'uu barbaada. Sammuu xiyya tana xiqqoo boqonnaan godhuu barbaada. Boqonnaa guyyaa lama guutuu Yala baas. Manni bal'aadha boqonnaa godhadhu. Mee ati gabbaas. Ati mana san dhaqi boqonnaa Kana godhu. dura guyyaa lama moo sadii kana ol garee jiraam naa na beektaami siin beeka. Kalaas gabbaas manni kun hedduudhaa miti mana baay'ee qabna bar. Deebile Achi gitti. tattaa. Ati deemachi dhaqee isin ni dhukkuba mana kana taa'u jirti. Ati maal ta'uu barbaadde sammatti? Amma isin isin deemu maa gabbai. Isi gubbaa dhaabbattee akka lolloltu maal jaama. Yoo taate si wajjin haasa'uu guddaan qaba. Garuu Ati deemi mana san dhaqi ciisire. Mana kana malee bakki ciiftu hin jirtu. Ati maaliif as teessu?
Mana kana bikkatti hafuura baafatan. Asiin qophaa'ee hafuura fudhachuu. Mana sana dhaqee hafuura Qilleensa baafatan. fudhachuuf deema. Qilleensi jiru mana kana qilleensi irraa qabamee jira mana kana. Bikka qilleensa qabdu. Hayyee hoggataa yaatileen harka isaa dho'aa isaatiillee dandeessu hayyee ofiigeessu dhukkubaatu laagataa. Hin dandeenyu. Lawanta duraanuu na tubu jiraame. Uleenta duraanuu tubu jiru waan takka nan goone. Taa'u feetaa taa'i. Taa'u baannaan gabbee deemi irraa fagaaddu. Maal si galche? Nagalchaan jeer nagalcheetu dhufeemi. Jechuun harkana balleessuu barbaadde. Ni dhukkubaan nama dhukkuba harkatti kakaasta. Harkana balleessuu barbaadde. Manni ati jirtu kun mana kiyya. Ta'ullee agartee. Amma isii biti bara. Isii biti alatti barre. Nama ana dhufte. Fakkeenyaaf amma ati na dhufte. Dhufee dhiisee agartee mi'aa Siin kabaja. Amma isii dhiisire. Amma isii dhiisire Keessumaa yoo if kabajje namni kabaja beekadhu. Kabajaa laala agartee mi ati haalaa dhufeetu kabajaa nun godhini kabajaa siin godhini. Abummaa fi itti deemanii gattaa hireeti. Asi deemi gattaa hireeti. Ana dubbarree isin maa dubbatte? Isin keessummaadhaa mi? Dhalaa bari isin dhiiraa miti si tumuu hin dandeessu. Atitti isii tumuu dhufe malee deemee gattaa. Ajaa'ibaa'u gisee dhufeetu manu gubbaa dhiichisu. Hayya gattaa dhaabbachuu. Caalli si meetaa asiin fudhate. Anna darbaan waan inni deem gattaa isaa hundaa bara. Gaddii sireemtaa. Maal irraa barbaadde? Way ajaa'iba qabdaa'u. Riyaana gattaa mee ulee nuquusu deemaan saawwi namatti fi nama biraa dawwallanne amma na biraa ayi. Hai gattaa mee bituu rukkuu jira gattaa mee. Baala ga'e isin baala ga'e. Anammoo ammoo ittiin. Ati kaleelatti kan labbuu baala ittiin tuttiimi. Maal ittiin? Nama mana kana jirtiimi. Yoo inni harkatti baase namni maal lanja ittiin. Ittiin maatee mayyee. Maali dhabeessaa barana lallaataa miti deemee. Keessumaa nama dhufte. Harkan irraa gaggaabii kabajaadhaan. Dhageessee? Atuu kabajaa nu dhabdeetti dhufteemi dhageesseemi. Ati dhalaalii qabdu. Warri ati ganda keenya firate jamarreettudha kabajaa namni qabu. Laa sumaatu kabajaa wallaalee dhiirti dhalattu harkanumaa hin kaastu. Haay akka nu narrabsimmee nuti kabaja qabna. Akkuma agartan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kunoo gaa hojjechaaf deema malee inni harkan nu lallaatee quba nu lallaatee silaarraan tana akkuma dhiiraatitti lollolee maal jechee akkasitti nu tumuu barbaade garuu gaa nuti illee afaan irra jabaannee firraa gaggeessine agartanii jirtanii ammallee yoo nu deebi'ee hordoftoota keenya akka gootanii sunumaa beekaan isiniin ja'a. Agartanii jirtanii kunoo hedduu nama takka koomentii barreessitutu fila kan hunda narra kakaasu jira. Tana fira aarii biraa deemi. Iluma amma dhufee kanaan boodallee dhufee si ajjeesu. Yaadeen raawun oolu mijiyyota dhugaa akkuma beeytanii sodaadheetumaan fidee bira kunoo wanni nan jeessa irraan oolamne akka mijiyyoo namaallee kunoo quba jeddeema nama na kabajuutu nama kiyya kabaja namni nan kabajne immoo nama kiyyallee hin kabaju. Silaa kabajaa nuu qabaate ulaanaa salaamtaa jaami. Ani naaf inni waan fedhe ol goone namni tokko nama bireeraa ta'e dhalaadha jee tuffatee na fakkaate waan fedhallee yoo isin silaa goote callisee deemuu qaba.